Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdullah App. Barnoota haalan barbaachisaa ta'e takka akkasuma kan YouTuberoonni marti beekuu qaban takka isinii qabadhee dhufeen jira. YouTubein seera haaraa tokko baasee jira. Dhimma shortiidhaan wal qabate akkasuma starting in early 2023 one jedhuun creator can become illegal for YPP by gaining 1,000 subscribers one jedhuun akkasuma 10 million view one jedhuun seera haaraa tokko baasee jira. Seerri inni haaraan baase kun maal akka ta'e bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Dhimma viidiyoo shortiidhaan wal qabate waliin kan inni seera haaraa kana baasee jechuudha. Seerri inni haaraa fide kun egaa seera baay'ee bareedaadha. Karaa lammaffaa YouTube irratti monetize tahamuu danda'amu karaa lammaffaa nuu fidee jira. Akkasuma dhimma shortiidhaan wal qabate irratti waan ajaa'ibaa nuu fidee jira. Itti fayyadamuu danda'uudha nuti. Seera inni baase keessaa egaan inni tokkoffaa yeroo dhihoo keessatti viidiyoo gabaabaan jechuudha. Viidiyoo shortiin nuti maxxansinu tokkoon isaa akkasuma kan namaas yeroo daawwannu akkuma viidiyoo dhedheeraa nuti maxxansine beeksisa irratti hidhannee beeksifni irra dhufu viidiyoo gabaabaa irras beeksifni irra dhufu eegalaa jechuudha. Kana jechuun viidiyoo shortii irraa maallaqa guddaa hojjechuu eegalaa jechuudha beeksifni irra dhufa waan ta'eef. Inni lammaffaa akkuma viidiyoo kaan jalatti super tenkisii agarru kennaa adda addaa gara super tenkisii super chaatii membershipii wanni hundinuu wanni viidiyoo dhedheeraa duraan ture marti isa viidiyoo shortii irratti eegalamuuf deemaa jechuudha. Tokkoffaa beeksisa qabaata. Lammaffaa super chaatii super tenkisiinis asuma jalatti sirriitti akkuma viidiyoo dheeraa kaaniitti bahuu eegalaa jechuudha. Wanni guddaan asirratti nurraa eegamu yeroodhaan viidiyoo gaggabaabaa hojjechuu dandeenyu akkasuma haala kamiin akka itti hojjennu yeroodhaan itti qophaa'uudha jechuudha. Dhimma viidiyoo shortii wal qabate irratti egaa beeksifni akkuma viidiyoo kaanii irra dhufuu eegala. Super chaatii super tenkisiin super stiikariinis jala dhufuu eegalaa jechuudha. Faranjoota yoo ilaaltan viidiyoo gaggabaabduu dalaganii view miiliyoonaan argachaa jiru. Kanaafuu isinis jabaattanii viidiyoo jaraa akka miti akka jarii dalagaa jiranii ilaala. View gurguddaa irratti qabu. Haala sanaan irratti dalaguudhaan carraa YouTubein nuu kenne kanatti itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Yeroo viidiyoo maxxansitan yeroo viidiyoo shortii maxxansitan egaa dogoggora uumuu hin qabdanii waan baay'ee irratti fayyadamuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Namni tokko viidiyoo shortii maxxansuun jiru dura viidiyoo san qopheeffachuu danda'a. Osoo hin qopheeffatinis create short ka jedhu kana irra tuquudhaan jechuudha. Create shortii kanarra yeroo dhufe carraan inni jalqaba asuma irratti waraabii nuun jedha. Bakka diimaa kana tuqne asuma irratti waraabuu dandeenya. Sakandii 15 nuun jedha gubbaadha jalqaba. Yoo irra tuqne sakandii 60 ta'a. Yoo irra tuqne ammas 15 itti deebi'a. 60 irra kaayyannaa jechuudha. Amma 15 yeroo irra tuqu 60 ta'a. Sakandii 60. Yoon barbaade inni waraaba bakka diimaa kana tuquudhaan yookaan immoo mallattoo gaalaarii as jirtu kana tuquudhaan gara gaalaarii kiyya keessa viidiyoon waraabbadhee lafa kaayyadhe fudhee dhufaa jechuudha. Yeroon fudhee dhufu viidiyoochi sakandii 49 viidiyoochi dirqama viidiyoo ol dhaabate waraabame tahuu qaba. Viidiyoochi viidiyoo bilbila keenya ol dhaabne waraabne tahuu qaba jechuudha. Ammas waan ifa tahe takka kan nuti waraabuu qabnu dheeressuu hin qabnu karaa gabaabaadhaan nama ibsu dandahuu qabnaa jechuudha. Daqiiqaa 10 waraaba keessaa muradhaati furadhaa asirrattis keessaa muruu dandeessu. Asiif asiin harkisuudhaan viidiyoo sana xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda dan ka jedhu kana tuquudhaan processing nuun jedhee gara fuula dura nu geessa. Processingii kana erga fayyadamnee kaane waan nuti fayyadamuu dandeenyu takkan isinitti himaa jechuudha asirratti. Processing yeroo inni xumure gara fuula dura nu geessu jechuudha. Waan biraa waan nuti itti fayyadamuu dandeenyu jira. Raayitii kana godhanna raayitii tuqannee gara fuula duraa deemna. Sanaan booda egaa inni jalqaba saawundii irra fayyadamuu dandeenya. Sagalee YouTubein ofii isaatii nu kenne saawundii ka jedhu kana tuquudhaan sagalee YouTubein nu kenne haala lamaan itti fayyadamuu dandeenya. Ka barbaanne irra tuqnee taphachiifne ilaalla. Tokkoon isaarra irra tuquudhaan taphachiifne ilaalla. Kiraasikaalii adda addaa akkasuma sirba adda addaa kan YouTubein nu kenne sarchiis gochuu dandeenya. Tokkoon isaarra tuqaa ka keessaa nu ta'e xiyya fuula dura isaatti nu bahu yeroo nuti irra tuqnee taphachiifnu xiyyi magariifni fuula duraatti nu baha. Xiyya sana tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha.
erga galchine kaane filannoo lama qabna ammallee yoo feene sagalee isa duraanii originala jalaa balleessina yoo feene sagalee viidiyoocha irraa gadi qabuu dandeenya volume ka jedhu kana tuquudhaan reason sagalee isa classically nu kenname kana haga barbaannetti galchina kan dhibba ture fidee 22 tti galcheen jira naannaa jira gubbaadha yeroo naanna'ee xumure gara fuuldura nageessa originally silent irra jira silent irras kaafne sagalee haga barbaanne irrammoo isa originalas kaa'uu dandeenya right godhan inni lammaffaan halluu fayyadamuu dandeenya jechuudha barreeffama sitti galchuu dandeenya filter jedhee dhuma irra jira filterii sanarra tuquudhaan halluulee adda addaa jiru tokkoon jararra tuqne viidiyoo keenya irratti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya jechuudha halluu as jalatti nuu kenname kana gara barbaannetti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya kanaafuu viidiyoocha erga edit goonee xumurree kaane halluu barbaannerra erga kaayyanne danii goona next tuqannaa jechuudha gubbaarra next erga tuqannee kaane mata duree dhimma viidiyoo sirrii tahe irratti barreessuu qabna sa'aatiin nuti itti maxxansuu qabnu sa'aatiin namni irra caalaa YouTube irra jiraatutti viidiyoo keenya istuudilii horannee sa'aatii ta'etti sa'aatii wal fakkaataatti yeroo mara osoo maxxansine jaallatamaadha dhimma viidiyoo waan viidiyoo sana keessa jiru waan viidiyoo sana wal fakkaatu irratti barreessine uploadii tuqannaa jechuudha haala salphaa ta'een haala kanaan kan nuti viidiyoocha maxxansuu qabnu inni lammaffaa YouTubein karaa lammaffaa fidee kanaan dura namni takka YouTube irraa maallaqa argachuu eegaluuf subscribe 1000f sa'aatii 4000 barbaachisa ammas ni jira hojjetaa jira subscribe 1000f sa'aatii 4000 carraan inni lammaffaan karaan itti moonii tahamuu danda'u kan YouTubein ifa godhe jechuudha yeroo xiqqoon booda viidiyoo shortii qofaan akka YouTube irratti moonii tahamuu danda'amu ifa godhee jira garuu subscribe 1000 nu barbaachisa dirqama viidiyoo shortii qofa maxxansinee moonii ta'uudhaaf egaa subscribe 1000f kan nu barbaachisu subscribe 1000 guuttanna viewun viidiyoo nuti maxxansinee dirqama miliyoona 10 qabaachuu akka qabnu ifa godhee jechuudha kanaafu view miliyoona 10 jechuun baay'ee xiqqoodha baatii 3 nuuf kenne baatii 3 keessatti viidiyoon isin maxxansitan guutuun chaanaalii keessanii irratti maxxanfamaa jiru miliyoona 10 tahuu qaba subscribe 1000f view miliyoona 10 qabaachuu qabdu viidiyoo shortii qofaan karichi karaa baay'ee salphaadha tarii nama keenyatti ulfaachuun ni mala maaliif namni keenya viidiyoo shortii bareedaa hojjetaa hin jiru waan taheef jechuudha kanaafuu yeroo xiqqoo keessatti egan subscribe 1000f namni viidiyoo shortii maxxansee subscribe 1000 qabaatee sana irratti immoo view miliyoona 10 baatii 3 keessatti argate jechuudha salphumatti osoo sa'aatii 4000 isan barbaachisin YouTube irratti moonii tahuu danda'a jechuudha sanaan booda viidiyoo dheeraa irratti akkuma beeksifni irra dhufu viidiyoo gaggabaabaa irrattis beeksifni salphumatti dhufu eegala super chatting super thankisiin akkasuma membershipiin hundinuu irra dhufu eegala jechuudha akkuma viidiyoo kaanitti shortii irraa yeroo xiqqoon booda maallaqa guddaa hojjechuun ni danda'ama jechuudha kanaafuu itti qophaa'aa isiniin jedha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura